Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Oromtittii YouTube jirra jirtu isiniin jecha irra maal qabattee dhuftee yoo jettanii namni haga nu keessa jirtu nama dubbanna namuyyuu haga argitanii gaddi kun mana mataa keenyaa gahutti hin beeknu jechuudha waa'ee gadda kana. Wallahi waan akkanatti dhagame jechuudha waan akkanatti dhagame waan akkan garaana nyaate keessaa tokko warroota deeggartoota Abiyyi jechuudha. Dhugaa dubbachuuf abbaan fedhe aangoo qabachuutti dantaa keenyaa miti. Abbaan fedhe aangoo haa qabatu, abbaan fedhe aangoo haa ta'u rakkoo jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne arra isii yoo dhugaa haala teessan duratti obboleessi keessan akkasitti dhawamu taate dhugaa isinitti hin dhagamu yoo ta'e kun musiibaa guddaadha. Ilma namaa jechuudha namummaa isaa qoftiif garaa nama nyaatu qaba. Aangoon Abiyyii waan bira, namni miidhamu waan bira. Warri immoo deeggartoonni Abiyyii gabbanii Jawaartu kana qindeessee Jawaartu kitaaba ofii gurguree kana qindeessee yoo jaan caalaa wanni nama gubu hin jiru jechuudha. Kaajjeessa caalaa kan moo gadi bee waan akkanaa jedhee waan akkanaa kanaan dubbii kana jijjiiruuf jechuudha, dubbii kana fashilsuuf jechuudha. Jiran har'a addunyaadha duuti karaa keenya wanni hundinuu akkaataa rabbitti namaa lallabe addunyaa tanarraa deemna jechuudha. Haa ta'u malee keessa fuunu warroonni musliimaa jechuudha rabbii keessan sodaadha. Namni hundinuyyuu waan itti amantan sodaatuun barbaachisaadha. Irra caalaa immoo keessa warra maqaa musliimaati jechuudha warri waan kanarratti ashoofu jechuudha. Sodaa rabbii takka malee. Jarana nuti siraaxan gamana jirra. Waamee kan nu eeggata gaafii qabrii keessan nu eeggata. Sakaratul muutiin nu eeggata jechuudha haddaa du'a. Kana hunda dagannee jechuudha siyaasaaf jecha. Haadha keenya duratti abbaa keenya duratti hoggaa ilma isaanii akkasitti dhayanii Jawaartu qindeessee Jawaar hojii eegalee. Xayyib ani kan na dhibu Jawaar haa qindeessu biyya namni bulchu jiru keessatti warri biyya bulchu eessa jira gisee Jawaar kana qindeessee teene hawaasa irratti waan akkana raawwatamu warri biyya bulchu sun eessa jira? Eessa jiran isaan? Maal dalagaa jiran? Hai wanni kun viidiyoo waraabameeti ragaa wajjin gabbayaa jira. Uffata poolisii mootummaa waraana mootummaati wanni kana godhaa jiru milishaa fi waraana poolisii Oromiyaa humna addaa minaamin kana. Kanaafiyyuu immoo hoggaa wanni kun raawwatamu warri biyya bulchinaa jee aangorra jiru kuni eessa jiraadhaani gaafin kiyya? Kuni eessa jiraadha? Mee viidiyoo kana wajjumaan laallee haa walitti dachaanu. Miskiina koo maamaatu rabbi sabrii siyaa kennu wallaahi angubadhu wallaahi. Dhugaa dubbachuu fi obboleessa keessa yoo akkana godhanii isinitti hin dhagahamu? Rabbii musiibaa Dhugaa duuti nama hin beekneen tolti jaama. Dhugaadha duuti nama hin beekneen tolti. Garuu namni namummaa qabu namatti dhagama jechuudha. Wallaahi billaahi namatti dhagama nama namummaa qabu jechuudha. Nama Aboo rabbi lafaan siyaa dha'u mucaa kanatti jiru wallaahi rabbiin si gatantar wayirraa dhalatee itti dhagama jechuudha. Gochi kun wayitti dha'uuf deema. abbuma fedhe yoo ta'e jechuudha. Garuu Jawaartu kana qindeessee waan hin fakkaanne walitti fakkeessu. Hasbi Allah waniin waan hin fakkaanne walitti qindeessuun hin barbaachisu. Maatii ilmaan isaanii jalaa du'ani rabbiin sabrii isaaniif haa kennu. Wallaahi rabbiin uummata keenyaaf haa dirmatu. Warroonni waan kana deeggarta warroonni wanni kun kijiba jettan rabbii keessan sodaadha. Addunyaan tuni har'a addunyaadha boru akira isiniin ja'a.
Rabbiin sodaachuun hedduu barbaachisaadha. Waan dalaynu keessatti, waan dubbannu keessatti. Wallahi warri siyaasaan wajjin qabrii teenya hin seenu. Har'a haati teenyatu ilma isii rakkoo meeqa keessa dabarfattee guddifatte yoo akkasanitti haala saniin dhabdu waan hedduu ulfaataadha. Osoo nu taatee ijaa bakka isii sanuuf buusaa, osoo obboleessa keenya ta'e ijaa bakka isii sanuuf buusaa, warroonni asirratti ol baatanii waan agartan haasoftan dhugaa dubbachuuf namummaan isinitti haa dhagahamu. Ani wallaahi biyya san keessatti waa hedduu raawwatamaa jira. Mana haadha hiyyeessaa diiga, ilma haadha hiyyeessaa ajjeesa. Warri immoo har'an tana qawwee kana baadhattanii nyaatanii ilma namatti taphataa jirtan guyyaan tokko hin dabra. Wanni jijjiiramne hin jiru. Wanni hundinuu ni jijjiirame. Dhugaa dubbachuuf uummanni Itoophiyaa kun moonkin mallasitti gafe jechuudha. Bara mallas ani du'a namaa rabbiin ajjeesee takka hin agarre namni giddaama namatti ajjeesu dhiisati. Wallaahi har'a bara kana akkanatti haadha duratti itti lakkaa'an dhiisati bara san nama mukni nuu seeran ala hin ciramu jechuudha. Muknummaan iyyuu seeran kuffifama. Mukni fakkeenyaaf xaawulaa tokko hojjechiifatuuf waraqaa mana seeraa dhaqxee itti baaftee muka san kuffifsattaa jechuudha. Mukuma manaan ijaarrattu iyyuu. Qaama bara kana immoo lubbuun namaa gatii dhabee lubbuun namaa akka waanummaa lubbuun nama Itoophiyaa kun itti lakkaa'amaa jiru iyyuu siin galu. Kun gachiibsamee akka walitti qalama. Kun rasaasatu itti roobsama. Erga ajjeesan booda immoo ibiddaan gubama. Balaa maaltu dhufe? Namni akkamitti eegana hundi rabbiin sodaatu dida. Jirana namni rabbiillee yoo sodaatu baate namummaan namatti dhagahamuu qaba. Namni namummaa hin qabne jechuudha. Wallaahi waan isaa kana gaa rabbummaan firdii haa godhu. Hedduu takka dubbachuuf namatti ulfaata. Wallaahi anumatti dhagahameetiin hin dubbadhe malee kun silaa waan argitee callisuullee nama dhiba jechumaaf hin dubbadhe malee kun wallaahi akkaataan itti irraa dubbatan nama dhiba. Bara namni rabbiin sodaatu dhiisee duraanillee waan akkana argeen beekuun erga inni uumame jechuudha. Maali balaa musiiban akkana? Namni tu'uun waanuma jiru, nama ajjeesuun waanuma jiru. Haadhuma duraa maaliif achi oofanii hin ajjeesin? Yookaan haadhuma sanii fi abbaa sanumaa itti dabalanii waliin akka hin gubanne jechuu addunyaa kanarratti yaadatanii jiruu isaanii hin gubanne. Wallaahi waliin gaggeessuutu irra laaftuudha. Garuu lubbuun guyyaa rabbi baasee malee hin baatu. Isaallee rabbumatu akkasitti lallabee fi haa ta'u garajabummaan akkanaa hedduutu akka namatti ulfaata. Kabara kanaa immoo Oromootu biyya bulchaa jira. Oromoon biyya bulchaa yoo jiraate maaliif haati hiyyeessaa gabbaatee haati Oromoo boochi? Wallaahi haadha Oromoo qofaa miti ani abbuma fedhe jechuudha. Nama biyya san keessa jiru tokkoon isaa akka rakkatee ba'uu hin barbaadan akka dhuunfaa kiyyatti wallaahi abbuma fedhe namummaa isaatiif kabajamuu qaba eenyummaan iyyuu jechuudha. Namni tokko nuti hin jiraannaa bala waa rakkatu jedhanii namatti murteessuun hedduu takka hin barbaachisu. Waan ofii jaallattu namaan jaallachuudha, waan ofii jibbitu namaan jibbuudha. Warra irra duuba dhaabbatee gilaashii itti lakkaa'u harka kee gadi qabi. Billaalee maaloo sojuu gubbaa tokkollee viidiyoo isa. Harka kee gadi qabi janiituma ittuma lakkaa'anii wallaahi faallaa deebisanii kuffisanii biraa deemanii jechuudha. Garuu wallaahi waan hin hedduu takka namatti dhagahamu. Wanni kun waan hedduu namatti dhagahamu. Wanni kun waan hedduu takka garaa nama nyaata. Wallaahi biyya sana keessatti dhalachuun lammii biyya sanii ta'uu nama jibbisiisa. Osoo lammii jijjiiratuun argame ani hin jijjiiradha. Wallaahi billaahi nan jijjiiradha. Har'a kana argaa jireenyi ilmaan kana booda dhuftu akkam taati? Waan jiru tokko nama yaachisa jechuudha. Ilmaanummaan kana booda dhuftu akkamitti jiraatti akkam taati? Wanni kana booda as deemuu dhiiroo furmaata dhufamoo furmaan hin dhufu. Hammeenyi kun kana daran itti fufamoo yaa rabbi asitti nurraa dhaabbataan kun argitee rabbiin harka jira. Rabbii wallaahi nurraa haa jijjiiru. Wallaahi Ameerikaa tan haa laallu. Biyya guddatte jechuudha. Biyya namalee jettu rabbiin ibidda ofii isitti kaa'ee haaraan tana kun gubataa jirti. Wallaahi jabeenyi rabbii jajjabaadha. Dangadda Finfinnee Itoophiyaa dachiin sosso'aa turte suni dachiin sun gadi hin citu rabbii wallaahi
gadiin isaan dachii qurxee isaan achirraa dhabama isaan godhuu hin dadhabne rabbiin. Wallaahi yoo of yaadataniif rabbiin tuqee isaan laale isaan waan of yaadatu hin qabani. Daranuu dhiiga namaa jechuun akka itti fufeetti jira jecha. Kanaafiyyuu rabbiin ilmaan haadha hiyyeessatiif haa dirmatu. Uummata keenya rabbiin isaan biraa jiraatu keessa amman tana dhugaa dubbachuu nuti warri biyya namaa jirru kun meeqatam waan waggaa 10 biyya kana namatti biyya namaa kanatti waggaa 10 waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 xaarame mana karaa irraa fagoo dhaqanii jalaa diigaa jiran. Dhuguma namtichi kun biyya tanaaf yaadee mana kana diigaa jira. Wallaahi uummata kana hiyyoomsuu, uummata kana kuffisuu, uummata kana caccabsee faayidaa ala godhu. Biyya teenya san keessa duruu biyyi teenya faayidaa hin qabdu. Isa faayidaa qabaatte namni keenya dargaggoon biyyarraa yaa'ee karaa baaraa kanatti hin dhumu jechuudha. Humna silaa biyya ofittiin tajaajilu karaa baharatti hindaaraa hin ta'u ture. Haa ta'u biyya namaa tanatti illee rakkoo meeqa irra gahaa jira. Akkuma saniin waan isaan waggaa meeqa dalagatanii godhatan nu jala dhabama kaayaa jira. Lubbuu namaatu balleessa jira. Manaan maal jennare wallaahi lubbuu namaata deebii hin qabne deemaa jirti. Mana immoo yoo rabbiin fayyaa namaa kennee rabbiin namaa laaffisa deebi'anii illee ijaarratuun numa danda'ama. Garuu lubbuun namaatu nu eessaa deebitii. Haganumaan jechuu barbaada. Hordoftoota kiyya hordoftoonni Oromtitti YouTube chaanaala kana like share subscribe godha. Walaa jajjabeessanuu isiniin jaa sheerii godha.